Hordoftoota Oromiyaanis network akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinaan immoo tabsaa'ee dheeressaati. Waldaan qorannoo Oromoo Studies Association OSA'n seenaa isaa waggaa 33 keessatti yeroo jalqabaatiif walgahii isa kan waggaa sabaranaa kana biyya keessatti Oromiyaatti Finfinneetti gaggeeffachuuf adeemaa jira. Seenaa isaa waggaa 33 keessatti yeroo jalqabaatiif jenneera. OSA'n gaafa uumame sana jechaan waggaa 33 gidduu haalli ture maal waggaa 33 dura haalli ture maal fakkaata laata haala akkamii keessatti uumame keessaa immoo haala amma kana keessa jirru wajjin wal cinaa qabne ilaalle kana jechuunis keessumaa haala dammaqina uummata Oromoo haala dagaagina qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti jechaadha. Walgahiin baranaa kun immoo waggaa 33 keessatti yeroo jalqabaatiif biyyatti gaggeeffamuuf jiru walgahii waggaa OSA'n hanga yoonaa biyyoota ambaatti gaggeeffataa ture irraa akkamitti karaa kamiin maaliin adda ta'a laata. Kanaaf qabxiilee kan biraa kana wajjin wal qaqqaban tokko kakaafnee mari'achuudhaaf keessummoota 3 waliin qabannee dhiyaanneerra. Tokko Professor Muhammad Hassan miseensota OSA warra gameeyyii miseensota OSA warra OSA bu'uuressa keessaa hamma irraattis kan waliin jiran keessaa tokko kan ta'an lammaffaan immoo pirezidaantii OSA kan yeroo ammaa aadde Kulanii Asaffaa Jaallataa sadaffaan itti aanaa pirezidaantii OSA kan ammaa Dr. Beenyaa Dhugaasaati. Isin waliin akka turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa maree keenya kan ammoo isin biraan ga'uudhaa fi warri teeknishaanonni ONN golgaa dugda duuban waliin jiru waliin tura. Waa hunda dura jara keenya hunda keessaniyyuu yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuun fedha maqaa hubannaatii fi maqaa Oromiyaa News Networkiin. Dr. Muhammad isinitti dhufna haala jalqaba OSA'tti xiqqoo ishee akka deebiftanuu fi waggaa 33ffaa yookaan immoo walgahiin 33ffaan kun egaa OSA'n waggaa 33 lakkoofsuusaa nutti agarsiisa. Lakkoofsi kun sirrii tan amana. Yaadumti dhaaba akka OSA kana dhaabuu kun eessaa dhufe laata maalirraa ka'e? Haalli yeroo sana OSA keessatti uumtan immoo maal fakkaata ture? Haala ammaa kana wajjin walitti qabdee ilaaltan. Haala ammaa gaammuun jedhu akkan duratti tuquu yaalee eenyuyyuu kan haaluu hin dandeenye haalli dammaqiinsa uummata Oromoo fiinxa ga'ee jira. Haalli qabsoo uummata Oromoo akka malee dagaagee akka jiru hundumatu amana. Kana wajjin wal cinaa qabdan ilaaltan jechaa kooti. Obbo Tasfaayee hedduu galatoomii qophii kana qopheessuu keetii fi hangama kiyyaan Kulanii ta'odoo eega OSA'n jaaramte booda dhalatte har'aan tana pirezidaantii OSA taate asitti nu wajji qoodee fudhattu hedduu na gammachiisa. Isiin OSA keessatti guddatte. Ijoollummarraa eegaltee haati isii yogguu garaa qabdu OSA dhufuu turte beektaa? Basically ilmoo OSA keessatti dhalattee keessa guddattee har'aan tana pirezidaantii OSA taatee gaggeessitu hedduu nama gammachiisa. Hedduu nama boonsa. Aadde Kulanii jiraadhu jabaadhu rabbi si wajji haa jiraatu. Obbo Tasfaayee gaafiin tee bal'oo bareedduu cimtuu yoo guyyaa duudaa haasawinaan jettiniin haasawaa jarri kun akkanumatti oolan jechuu gabaabseetumaan wanta ja'a hedduu gabaabseetiin isaanis itti ida'anii laali waggaa 32 dura takka wanni Oromoo irratti barreeffame ta jirtu ta maqaa uummata keenyaa xureessitu.
ummanni keenya akka ummata aadaa hin qabne, ummata seenaa hin qabne, ummata namummaa hin qabne, ummata namaa gadi, ummata faffacaa, ummata afaan tokkollee hin dubbanne akkasitti dhiheessuu turan. Gartee yeroo san OSA'n yogguma takkatti lafaa ka'eetii miti 1986tti kan dhaabbate akka laalcha kiyyatti san dura firiin isaa kan planted ta'e 1970s case 1970s case maal jechuu kiyya Awurooppaatti Union of Oromo Students ka juutu dhaabbatee ture 1974-75 keessatti laal namni keenya ka Awurooppaa jiru biyya cufarraa amatatti yogguu takka mostly Berliinitti walgeenyeeti zamana san Berliini bakka namni bulu nyaata rakishaan harkatanii hoolii harkatanii namnichirra walgahee socialize godhuu qofa kan hin tahin for the first time Oromo raraa rakkoo uummanni keenya jala ture kan zamana dargii saniis jala jiru xiinxalanii irratti haasawanii amatu addaan deeman sanbira dabraniiti Journal of Oromo Students in Europe Union of Oromo Students in Europe kajuu eegalan maal jechuudha xurree haaraa kanuma qormaata Oromo raraatu eegalan jechuudha. Akkasumatti North Americaatti keessaa United States keessatti around yeruma akkasii 1974-75tti Union of Oromo Students in North America dhaabbate isaanis akkasumatti yoggatti wal arkanii qabsoo meeqa keessaa irra guddaan isaanii warra Union of Ethiopian Students keessa ture warri Awurooppaatis akkas keessaa bahanii ka dandees wahuma issue Oromo qofarratti focus tagoot joornaala ifii taqab akkas turte jechuudha. Tana maaliifin gaccimsa seeta yaanni yeroo dheeraa fudhateeti booda bichaatee yaada saniitu karaa dhaabatti jijjiirame OSA ta'e jechuudha. OSA'n 1986tti dhaabame Ameerikaa keessatti warri miseensaa Awurooppaarraallee gaafa sanni jiranii irra guddaan namaa Noorz Ameerikaa, Kanaadaa fi Ameerikaa keessa OSA'n dhaabbatee eegas booda amatu konfiraansii qopheessaa yoggaa 15-17 dabre kana amatatti tara lama konfiraansii kan qopheessu mid-year conference, annual conference ka amataatii fi ka jidduu amataa kan qopheessu yeroo hedduu Noorz Ameerikaa keessa qopheessaa magaalaa adda addaa Kanaadaa keessatti amata 5 dabre kana keessatti mid-year Awurooppallee OSA'n geesse taraa duraati Munich Germanitti 2015 godhame London 2016 mid-yeariin godhame Oslo Norway 2017 godhame 2018 deebisee Londonitti godhame jechuudha. Maal jechuudha OSA'n ni babal'ate jechuudha. Noorz Ameerikaa karaa Awurooppaatis ni dhaqee amma immoo haala haaree keessa jira. Taraa duraati amata 32 booda biyyatti godhamuuf deemaa tun waan hedduu nama gammachiisaati, waan nama abdachiisaati. Qorannoon OSA'n godhu uummata Oromoo irratti madditi uummata Oromoo biyya keessa achitti argamuun hedduu barbaachisaa tana booda irra dubbachuu deemna. Gabaabdutti maaliin jechuu barbaada seeta. OSA'n amatatti konfiraansii qopheessuu qofa kan hin ta'in conference proceedings qopheessuu ture. Sanbira dabree OSA newsletter ka ture dur ka yoggatti tara 6 bahu tara 8 yeroo takka tara 12 ka bahu information ma facaa jechuu kiyya. Booda 1993tti OSA'n the Journal of Oromo Studies ka jiru kanuma 100% waan Oromoo kana waan adda addaa artikloota adda addaa karaa saayinsiitiin, karaa teekinooloojiitiin, karaa seenaatiin, karaa soosiyoloojiitiin, karaa aadaatiin, karaa afaaniitiin cufarratti
karaa medisiiniin cufarratu kan katabamee bahu yoggaa 25 walitti dhaabee guyyaa tokko oduun hin hafin OSA'n baasuun hedduu nama gammachiisa. Laal OSA'n maallaqa qabaateeti miti kan godhu. Gargaarsa mootummaa qabaatee miti. Gargaarsa takkallee gargaarsuma miseensota isaati. Waan namni membershipii kafalu sanumaa fi waan individuaalonni contribute godhaniini wahallee hojjetamte. Takka taniin gaccimsuu barbaadu warri OSA keessa jiru executive committee board of directors keessaahu presidentiin editor joornaala baasu hojjaa cimaatu gubbarra jira. Halkanii guyyaa the whole year farankaan kan kafalamtu wanni isaanii kafalaa jaalalaan wanni cufaa'u kan godhan gabaabdutti gaa maal jechuun barbaada seeta OSA'n hanqaamatti utubamee kan jiru jaalalumaa warri miseensa OSA qabu ummata keenyaa qabu saniifi sacrifice godhanii OSA'n hanqaamatti waan achiin godhu cufaa'u akka achiin godhu kan danda'an voluntarily contribute godhaati turan jechuu barbaadeeti. Taafte jarakaanitu irratti ida'aa. Gaariidha. Adde kuulanii gara keettan dhufaa. Otoo dubbannu adde kuulaniin haala biyya kanaatti warra second generation jedhamanudha. Ummata diaspora keessatti warra eenyummaa isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii baruudhaaf wallaansoo guddaa warra qabaa guddataniif keessa jiran keessaa tokkodha. Kanaaf jecha iyyuu adde kuulaniin irra caalaa yaada ishee waan barbaannuuf afaan lamaan gidduu switch gochaa akka feetetti yaada ishee kanuuf ibsitu eeyyamneerraa fi kana jedhee barana OSA keessaa the firstiin hedduutu jiraachuu isaati fakkaata. For the first time it's annual conference biyya baasaatti Oromiyaatti jenneerraa. Adde kuulaniinis dubartii ishee jalqaba pirezidaantii OSA ta'uudhaaf dubartii ishee jalqabaati seenaa OSA waggaa 32-33 keessatti sana qofa miti sadarkaa umriitiinis yoo ilaalle akkanaaf galutti gaazayyaan gaste jechuun itti fakkaata. Kana akka jirutti qabannee adde kuulanii jalqaba OSAatti makamuun achi immoo sadarkaa hoogganaatti iyyuu ol adeemuun first to join OSA as a member and then to take the leadership role. Kun waanuma keessa keetii maddeedhamoo? Is it from inside yourself or gara maatirraa keessaayyuu abbayyee keerraayyuu gara keetti gadi dhufe laata? Is it inherited or not? Duraan dursee obbo Tasfaayee fi ONN galateeffadha. Carraa kana nuuf laatte. Akka Professor Muhammad jedhee xinnuma kaasee maatii koo wajjin konferensii OSA deemuu jalqabe. And I have been a lifelong member of OSA. Bara baay'ee waraqaa qorannoo koo dhiyeesse ture. Guyyaa tokko qofaan OSA irra oole. That year I was traveling and researching in Sierra Leone. So tokkofa, I'm a lifelong member of OSA. And I'm personally passionate about the mission of OSA, which is to expand and broaden Oromo studies for the Oromo people. Lamafa Jaman OSA Demokrata Wanta Te'ef Filamen Presidenti Te. So OSA is a democratic institution, and I was elected to this position by the membership on my own merit. So barumsa fi hojii koo irratti hundaa'etti. Ani hojii koo avokaatoodha yookiin lawyer and doctor of jurisprudence qaba. Garuu akka jettee there is some criticism, I would call it, about my election to the presidency of OSA, and I think there are two reasons. Some connect my election to my father, and I think that for me, that stems from some people not being able to accept that a young Oromo woman is qualified by her own merit for the position.
Namoti akana umri fi saalan yokin gender nama madalu and kunimo telati hafu agrisisa. And it really, to me, is a reflection of ageism and sexism that still exists within our community. It is disappointing to see that, but nevertheless, I am not fazed by it. And the second reason I think that there may be some criticism is that I really think that there are some people who do not like what OSA has achieved and what OSA stands for. Akka Professor Muhammad Jere, OSA is the premier academic institution that has focused on Oromo studies for over 30 years. And there really is no other institution like it. Bekumsa Ethiopiuma yokin Ethiopianist narratives burkitese bekumsa bilisumma kan Oromumma irratti hundaa'e bilqishe dagaagse bekumsi OSA oomishe seenaa aadaa afaan fi eenyummaa Oromoo boolla keessa baase dagaagse addunyaatti beeksise. So there really is no other Oromo institution that has made such trailblazing achievements. And there are people, unfortunately, who may want to undermine those achievements. But OSA continues to stand strong. It is well supported by scholars, students, and the Oromo people. And we will continue to do our work for the Oromo people and for all marginalized peoples within Ethiopia. That is one important objective this year. We are really trying to be inclusive of all groups that are marginalized within Ethiopia. And we can talk more about that later, but the conference program will reflect that. And we have invited people from all across the country. So that's my answer to that question. Dr. Benya wani adde kulanin tutukte tokko lamarratan gara keetti barbaada. Tokko waa'ee akeeka kan kaayyoo OSA sabu uraasa walii galaa. Kana achitti waan biraayyuun qabu kan seen jetteedha. Kun akka jiruutiyyuu warra immoo mooraa Oromooti ala jiran yoo haa jennu non Oromos keessaa immoo warra OSA kallattiidhumaan adda bilisummaa Oromootiidhaan directly associating OSA with Oromo Liberation Front dhaaba isaan Itoophiyaa diiguudhaaf adeema jiran kana hojii walitti hidhanii jalqabuma isaarraa kaasee ilaalcha gaarii kan hin qabne negative perceptions durumaa kaasee jira ishee kana irra deebitee maaliif dabalta kana nu cimsuudhaaf ammayyuu immoo gaatarii boodarra itti dhufna kana haalli OSA'n walgahii isaa baranaatti gaggeeffachuuf adeemu kun yoo hanga tokko waan kana kan nu yaadachiisuudha. Maaliif qilleensi poolitikaa amma biyyattiitti mul'atu tokko kan hin eegamnedha gabaabaatti xiqqoo ishee booda bal'ifnee kaafna. Kana irratti waan nu dabaltu qabdaa? Galatoomii obbo Tasfaayee Professor Muhammad adde kolonii iddootti keessee waan akkasii nagaafachuu keefi galatoomii. Waan isaaniidhaaf deebii tokkoon qaba obbo Tasfaayee. Warri soosoloojistiin jedhan tokko jira. Beekumsaa fi humni wal qabataadha jedhu. Beekumsaa fi humni wanta wal qabataa ta'eef yeroo hundumaa wal falmiin jiru humnaa fi beekumsa irratti falmiin ta'a. Isa cunqursee fi inni cunqurfame. Uummanni Oromoo cunqursaa keessatti beekumsa ogummaan Oromoo akka tuffatamudha ta'e. Waldaan qorannoo Oromoo han tattaafate seenaa Oromoo bade isarratti bobba'an isarratti tuffachuuf tattaafatan aadaa Oromoo isa cunqurfame instituushinii Oromoo isarratti balaaleffatame sana barbaacha dhaqe. Barbaachi isaanii uummanni Oromoo ogummaa qaba, beekumsa qaba, seenaa qaba, aadaa qaba, aadaa isaatti boona waggaa jedhanii isaan
as baasuuf ka'anii warri cunqursuu barbaadan immoo seenaan qabdanii eenyummaan qabdanii jedhanii as bobba'uuf ka'u. Kanaafuu wal falmiin beekumsa irratti kan ta'u cunqursaaf cunqursamaa iddootti kan ta'u keessaa tokko waan ta'eef nuun dinqisiifachuun ittiin jiru. Waldaan qorannaa Oromoo kan jalqabameeyyuu akkuma ammayyuu himamaa jiru uummanni Oromoo humna ta'ee akka ta'u barbaada. Humna ta'ee ofiisaa of danda'ee waa'ee isaa jireenya isaa irratti ofiisaa murteeffachuudhaaf barbaada. Ofiisaa irratti kan murteeffatu gaa jennu beektee rakkina isaa hubachuu danda'u isadha. Rakkina isaa fi sanfala barbaachuu danda'u isadha. Namni biraa isaa barbaaduu hin danda'udha. Kuni basic anuma ta'udha beektee. Inni immoo isin cunqursuun barbaadan jedhu yaada sana sii fudhachuuf ka'an jiru. Maaliifi yoo uummanni tokko waa'ee isaa ofiisaa irratti murteeffata ta'e inni cunqursee saamee jiraataa ture suni abdii dhabaa deema. Kanarraa kan ka'e bobba adda addaa kana hubane nun dinqisiisu. Kanaafuu har'as kaleessas waldaan qorannoo Oromoo uummanni Oromoo ogummaa isaa irratti beekumsa isaa irratti aadaa isaa irratti hundaa'ee jireenya isaa wayyeeffatee ollaa isaa wajjin nagaan akka jiraatu tattaaffiinsa. Yeroo ammaa kana keessumaatu jijjiiramni qilleensaa babal'ataa jira. Akka durattitti yaadamee akka cunqursoonni warri cunqursan himanitti yaadamee gara fuulduraatti deemuu hin danda'amu. Uummanni kan humna ta'ee bahuu danda'u ofiisaa of keessa galagalee aadaa isaa xiinxalee boruu isaa irratti akkamittiin an deema jedhee irratti hojjete malee balaa guddaatu dhufaa jira. Halagaan maal jedhaa? Halagaan akkuma atuu kaafte halagaan inni keessumaayyuu inni olaantummaa isaa diriirfachuu barbaadu tattaaffii uummanni Oromoo godhu tattaaffii waldaan qorannoo Oromoo godhu kun isaaniif liqimsamaa miti. Liqimsamaan taadiduufis immoo iyyuu akkuma jalqabarraa yoo kaase humnaa fi beekumsitu bakkee falmiin cunqursaa fi cunqursamaa iddoo humnaa fi beekumsa iddoo waan ta'eedha. Uummanni Oromoo humna ta'een bahuu itti jiru beekumsa isaa daddabalee jajjabeessu, ijoollee isaa barsiifachuu, qorannaa hoggaas immoo godhu fedhii Oromoo kan calaqqisu, fedhii Oromoo kan tiksu, abdii Oromoo kan abdii kennuu fi kan ta'u irratti hojjetamu itti ta'an jedhu kaasaa barsiisuu. Baay'ee gaariidha. Wanta irraanfadhe tokko dubbannu Dr. Beenyaani kanaan dura si'a tokko pirezidaantii OSA ta'anii hojjetaniiru. Dr. Muhammad Meemee jalqabarraa kaataniitu wajjin jirtu OSA wajjiniin ilaalcha jibbaa kana san negative perception kana sadarkaa adda addaatti agartaniitu ta'a. Wanti ifatti isinitti mul'atu, wanti ifatti isin mudate kan yaadattanu jira directly isa ta'u indirectly warra OSAaf ilaalcha gaarii hin qabne kana irraa. Kamiin dubbadhee kam dhiisa lola guddaan nurra deemuu ture bara. Lolli sun ammallee ideological warfare jechuu kiyya ammallee itti jira karaa dandahaniin. Laal 1980 yogguu North Americaatti Bonnie Holcomb Dr. Hamdeessaa Tusoo obboleessi keenya ka dadhabe Sisaa Ibsaa lubeefaa wajji tahanii African studies irratti Ethiopian studies gubbarratti xalaayaa dhiheessuu barbaadan qabsoo guddaa ture bara. Even eega OSAan dhaabbate boodaahu dirqumaan qabsoo goonee wanni Oromoo studies African studies gubbarratti ka dhihaatu godhuuf qabsoo cimaa ture. Yoggaa 32 takkaa OSAan achirraa hafeen beeku guyyaa dhalatirraa eegalee 1986 irraa eegalee hanqa ammatti yogguu duraa lallabuu turan karaa dandahaniin isaan waan connection gamaa gamanaan qabaniin
jarri kun warra tiraaybaalistii warra biyya diiguu deemu eenyuutu tiraaybaalistii dhiisaan maa dhiisu beektaa nama tiraaybaalistii ta'eetu nama kaaniin tiraaybaalistii ja'a. Nuti seenaa dhokate aadaa dhokate namummaa uummata keenyaa ka dhokate san saayinsii irratti dhugarratti laal propagandaan torbaan tokko torbaan lama malee umriin qabaatu. Ammoo qorannoon dhugarratti evidence irra dhaabbatu waallee jijjiira. OSA'n takka kan godhuu laale sani qorannoo evidence lafa jiru gubbarratti kaate. Kanaa jecha amma duuba deebisuun akka laalcha kiyyatti it is too late. Odoo baranii qorannoon waldainni qorannoo Oromoo qabeenya uummata Itoophiyaati jedhanii odoo fudhatanii bal'isanii ilaalanii nullee gaarii isaanillee gaarii beektaa. Ta duratti biyya afaan tokko ta aadaa tokko ta kalchara tokko ta wahalleenuu akkuma tokko qofaa takkasiisuun akka laalcha kiyyatti gizeen waan dabre deebi'uu waan hin dandeenye tan namni baruu barbaachisu ummata dammaqee deebisanii bituun hin danda'amtu. Ummata dammaqee qaceelchaniiti haqa isaa eeganii akka namaa wajji jiraachuu danda'u sanirra fokas godhanii warri ta duratti dibbee duratti dha'u yoo itti fufuu barbaadan haa itti fufanii. Ammoo karaan gaariin realitiin jirtu qorannoo Oromoo gubbaa bal'isuun, ta Sumaalee bal'isuun, ta Sidaamaa bal'isuun, ta uummata kaanii cufaahuu bal'isuun biyya dagaagsa malee waa takkallee waan biyyarraa xiqqeessu qabu bal'isanii ilaaluu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Propagandaan isaanii jiraatus itti fufaa ammoo waa takkallee danda'u jechuu barbaadeeti. Gaarii adde kuulan keessaa erga liidarshiipii kanatti as dhuftee booda bakka hojii keetii sarkilii piroofeshinii keetii keessatti age group peer group kana fa'aa keessatti warra Oromoon ta'an irraa wanni sababa kanaatiin si mudate jira waa isin jedhaniiru falammii wayii ka'eeraa waan jettu qabdaa? Anything in this regard, because of you are holding this leadership role in OSA, which they look at negatively. Anything that you faced within your age group, professional circle where you work, anything like that? No, actually, within my professional circle, people are curious about OSA. The negative perception I've seen is within our own community, Oromo community, and also within the Ethiopian community. And it's not, I haven't personally seen any negative propaganda or lies from sort of the US community or from my own professional community. And I just want to support what Professor Muhammad said. There are a lot of sort of propaganda and lies with no proof or evidence about connecting OSA with political organizations. And especially there's the lie that OSA is tied to OLF. And I think that the reason why there are different lies being spread about OSA, there are many reasons. One could be personal or political reasons, but to me, the way I look at it is it's really a divide and conquer tactic against the Oromo people, because OSA holds a very unique space in Oromo society and has really empowered the Oromo people in ways that no other institution has in terms of Oromo consciousness. And it has worked aside other Oromo institutions, I should say, but it is very unique in the sense that it's the only academic association that has lasted so long and resisted and fought against false narratives
OSA is the only long-standing academic institution that has focused on Oromo studies. And so the criticisms and the lies and the propaganda is all really to delegitimize that and to weaken the institution from continuing that kind of work. But as I said, that's not really going to work, and we will continue, and that's why we're achieving new goals this year by taking OSA to Kenya. Gaariidha. Gabaabumatti wanti adde kuulaniin jettee irra caalaan ilaalcha OSAadhaaf godhamu dhaabolee poolitikaatti hidhuudhaanis yoo ta'e tokkoffaa garaagarummaan ilaalcha poolitikaa Oromoo keessatti mul'aturraa kan ka'edha. Inni karaa warra Oromooti alaa kun immoo hanqinuma hubannoo irraa kan dhufe OSAan maal akka ta'e hubachuu dhabuurraa kan ta'edha jechuudha. Wanti immoo namatti tolu garuu kanaan ala kan jiran keessaa Itoophiyaa Oromoo kan hin taane warri biyya ambaa kun waa'ee OSAayyuu baruudhaaf fedhii guddaa akka qabanu baay'ee namatti tola. Waan nama gaddisiisu hundi keessanuu asirratti waan jettan yoo qabaatan hin jettu. OSAan seenaa Oromoo qoratee akka dagaagu gochuudha, aadaasaa, duudhaasaa qoratee irratti barreessee facaasee kan biraas beekee dhaloonni wal duraa duubaa dhufus beekee gabbataa akka deemudha. Abbaa beekuuf warruma biyya qabna jedhan warruma biyya nu dhimmisiisu qabna jedhanuufu silaa warra biyyi nuti waliin qabnu kun biyyi nu dhimmisiistu kun haa guddatu jedhanuufu kun silaa akka asetiiti akka waan guddaa tokko guddina biyyattiitti miidhagina biyyattiitti kan dabaludha. Fakkeenyuma kakaabna ilaallu biyya ambaa kana amma bakka jiru kana Toronto yeroo hedduu we are the most diverse city jedhu. Kan biraa asii bacha deemaniiti warra fakkaatan kakaasanii warra gurguddoo kan New York kaniyyuu kanaam kan wal fakkeessu kan irraa adda nu baasu. Kun hundi isa asii madde osoo hin taane isa baqataan kun diasporaan kun biyya isaatii waan qabu fidee dhufee asitti immoo akka gabbisiifatu akka calaqqisiifatu carraan banamee fi ittisa tokko malee ilaalcha jibbaa tokko malee nama jajjabeessaa haala mijeessaa fi haala kanaan ittuu gargaaramu tuurizimii ofitti hawachuudhaaf beeksisni isaan sadarkaa jalqaba tokko faara keewwatanu isa we are the most diverse city jedhu sana. Kanaanis immoo dhugaa dubbachuuf biizinasii guddaa iventoota gurguddaa magaalaa guddittoota wallee dhisanii asitti gaggeeffamu yeroo baay'ee karaa kanaan waan nagaddisiise tokko wanta argee faallaadhuma hubannoo ilmoo namaa faallaa beekumsa ilmoo namaa dhaloota irraatu kana deemu York University iyyuu barnoota irraan ture post graduate theesisiituun barreessuun iyyuu library keessaa kitaaban barbaadaan ture waa Itoophiyaa irratti waan barreessuuf immoo waan Itoophiyaa irratti barreeffame barbaadaa ture. Sana keessaan kitaaba tokko argee calseetuma keessa fiigee ilaale namticha isaan akka waaqaatti ilaalan kana Masfin Waldamaaramtiyyuu waa'ee keenya barreessa gabaabsee on kaa'ee waa biraa dhiisaati biyyi keenya kun akka isheen hin guddanne kan taasisu keessaa tokko aadaa booddee tafaa uummata kanaati jedhee uummata Oromoo jechuusaati. Aadaan booddee tafaa jedhamu jira laata inni biyya ambaa kun akkamittiyyu aadaa ummatoonni garagaraa fudhatanii dhufan kana gabbiseetti fayyadamee iyyuu biizinasii irraa hojjeta. Walumaa galatti namoonni keenya kun paartimeenoonni keenya kun warri Itoophiyaa waliin biyya jennee waamnu kun rakkinni isaa inni guddaan hanqina hubannoo fi of jaallachuu ofittummaa itti fakkaata. Asirratti waan dabalatan yoo qabaatan eenyu keessan iyyuu waa jechuun dandeessu yoo ta'u baate gara Walgahii OSA sabaana Nasi dabala obbo Tasfaa'ee magaalaa Torontoo keessa fakkeenya kaaftee suni baay'ee miidhagaadha. Maal jedhu beektaa? Our diversity is our strength yani. Adda addummaan keenya jabina keenyadha jedhu. Beektee ijoollummaa keenyatti yoggoo waa'ee bulguun nutti himanii bulguun nu sodaachisu. Bulguun maallee nama sodaachifti ija fur qabdi jedhu. Ija fur qabaachuun diversely akka adda addaatti ilaalu jechuuf sanatti fudhachuu barbaadeetaniini. Yoggaa akka adda addaatti ilaalte beektee jabina sii fida malee dadhabina sitti hin fidu.
Yoo dhibee rakkina sitti fidu yoo ati qabachuu dadhabdedha. Wallaalummaa karraa kan kaate isa tokko caccabsuudhaaf isa tokko irraa qoosa'uudhaaf gaadhagde balaa keessi buusuu danda'a. Garuu ilaalcha adda addaa jiru sana wal qabsiifadheetan gara fuulduraatti deema wette barbaachisaadha hawaasa tokkodhaaf. Faranjiin maal jedhu paradigm shift. Paradigm shift kan gochuu dandeessu aadaa adda addaatiif yaaduu dhaqxedha. Aadaa tokko keessatti yoo yaadda taate baruma baraatiin achuma keessaatti gangalattaa jechuudha. Amma namoonni warri amma adda addummaa namoota warri fudhachuu didanii jireenya hansaanii keessa bahanii yaaduu hin dandeenye. Jireenyi isaanii hanqina keessa qabaachuusaa arguu hin dandeenye. Haa ta'u malee garuu hawaasni hundumtuu beektaa akkuma jabina qabu dadhabinas qaba. Hin dadhabina hin qabu han jedhamu hawaasa addunyaa keessaa tokko yoo hin jiru. Garuu dhalli namaa sammuu sabanaa yoo ta'e hawaasa adda addaa wajjiniitiin walitti dhufee kennee fudhatee han barus baratee han barsiiseeti gara fuulduraatti deemuu danda'a. Rakkina addunyaan har'a keessa jirtu kana keessaaf fala tokko miti hin barbaachisu. Fala adda addaatii karaa adda addaa ilaaltee fala adda addaa barbaaduu danda'u sitti jira. Yoo ta'uudhaa baate beektee balaa adda addaa keessatti hafuudhaaf kaana. Yeroo baay'ee warri olaantummaa isaan tikfachuu barbaadan beektee uummanni warri cunqurfame suni aadaa qaba jedhanii fudhachuun barbaadan. Yoo aadaa qaba jedhanii nama wajjin wal qixxeera jechuudhaaf fudhaga. Safuu qaba jedhanii fudhatanii anaanis akkuma koo safuu qaba jedhanii wal qixxeeranii sirriitti fudhatu. Kanarraa kan ka'e akkuma fakkeenyaaf biyya Kanaadaa kana keessatti akkuma tu beektu warri amma keenya warri Awurooppaarraa dhufanii biyya kana keessatti qubatanii warra abbaa biyyaa aadaan qabanii safuun qabanii akka keenya akka isaan ta'an goona jedhanii amma fakkeenyaaf residential school jedhamee hundumaan haasa'amu kana ilaalcha hansaaniitiin malee ilaalcha warra abbaa biyya sanaatii ilaaluu warra dandeenye sanatu irraa kan ka'e balaan kun. Kanaafuu iyyuu biyya Itoophiyaa sana keessatti gaafa Afrikaa sana keessatti ilaalcha tokko qabna jechuun wala fudhannee banna jechuudha ta'a beekte. Ilaalcha adda addaa qabaachuun guddina naannoo sanaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko waa'ee seenaa irratti waa'ee falman hin arga beekta waa'ee seenaa hoggaan kaasuu Piroofeesar Mahammad Tullee irraa asirratti haasa'uu danda'a. Seenaa tokko ijoollee keenya barsiifnaa jedhanii falmatu. Warri keessumaatii warri olaantummaa isaanii diriirfachuu barbaadan, tikfachuu barbaadan. Seenaa jalqaba isaa dhugaatti history ga'ani his story han warra dhiiraa barreessan jechuudha. His not her story miti his story. Achirraa kan ka'e warra moheetu seenaa barreeffate. Warra seenaa barreeffame inni suni warri cunqurfame suni gaafa cunqurfaa keessaatii bahanii seenaan isaanii barreeffachuun hanuma jirudha. Amma fakkeenyaaf Kanaadaa keessatti seenaa sadiitu jiran Kanadaadha. Official. Tokko warri Ingilizii dubbata afaan Ingilizii warri dubbatan waan barreessan seenaa tokko. Lammaffaa seenaa warri French afaan Faransaayii dubbatan waan barreessan seenaa tokko. Sadaffaa warri abbaa biyyaa isaan barreessan seenaa tokko. Kanaadaa keessatti seenaa sadiitu jira. Seenaa nama Kanaadaa. Arfaffaan irratti hojjetamaa jirutu jira. Dubartoonni his story ton taane her story barreessina jedhanii irratti hojjetaa jiru. Kanaaf Itoophiyaa sana keessatti wal falmii seenaa irratti maal goonaa falmuun nutti hin jiru. Oromoon waa'ee gaafa Afrikaa sana akka Oromootti hubachuun itti jira. Yoggaa akkas ta'edha Oromoon rakkina isaaniif isaan fala barbaadachuu danda'u boruu humna ta'een bahuu danda'u. Kana jechuu barbaadetan. Piroofeesar Mahammad waan itti dabaltu qabdu fakkaata. Hedduu galatoomi Dr. Beenyaan akka gaariitti ibse sanirran deebi'u waa lamaan itti dabaluu barbaada. Wanni sirra gahee jira jettee tan kuulanii gaafatte an waan irra gaheen himuu barbaada gabaabatti. 1985 Cairo University konfiraansii Nile Valley konfiraansii jedhanii konfiraansii cimaa tokko qopheessan. United Nations irraa maallaqa harkatanii
akka ayyaana gaafa sana Londoniin ture anaas invite godha. Gurbaa ammaan tanalleen Professor Said Samatar Jaaniini nama Somaaleeti inninis achi ture nama hedduu ka ture gaa Itoophiyaa irraahis nama reefu maqaa dhooytan anilleen dha'uun barbaadu kitaaba ati reefu dubbatte san inninis ni ture Nugusee Ayyalalleen ni ture nama hedduu biyyarraa dhufu. Anyway gabaabduutti Said Samatarii fi aan konfiraansii san akkan seenne Embassiin Itoophiyaa protesti godheeti booda warri konfiraansii sanii dhufe yoo jarri kun seene malee nutin eegallu jaanii akkasi seennee keessa participate gooneen sinjaa. Dila kana beeytaa qaaniina hedduu nama qaanisa. Talamaddiitaniin itti da'uu barbaadu kulaniin akka gaariitti jette laal. OSA'n dhaaba Oromoo ka amata 40 dabre kana keessatti ka dhaabbate keessa hanqa ammatti odoon hin diigamin akka dhaaba tokkotti ka jiraate independent ta'uu isaati. Namni OSA keessa jiru dhaaba abaa'oo miseensa abaa'oo ta'uu danda'a, miseensa OPDO dur ta'uu danda'a, miseensa Itoophiyaa organization ta'uu danda'a. Namni OSA keessa jiru kan fedhe geeddaruu danda'a jechuudha, kan fedhe support godhuu danda'a. Isaan ammoo OSA fi adda bilisummaa Oromoo walitti hidhaniiti adda bilisummaa Oromoo biyya diiguu deemti. Sunuu bar propagaandaa malee substansiin qabdu. Laal adda bilisummaa Oromoo armed struggle dhaabne karaa nagayaatiin biyya teenya keessatti politikatti participate goone guujaan silaa odoo bal'isanii ilaalanii gammachuun silaa waan fudhatamuu qabaatii beeyta gammachuun. Maaliif addi bilisummaa Oromoo sagalee ummata keenyaati. Ummanni keenya waa meeqa achiif akka godhu sacrifice meeqaa ta'e kun akka sagalee ummata keenyatti Itoophiyaa keessatti nagayaan jiraachuun haqa ummata keenyaa eeguu bara. Maaliif bal'isanii kana laalle just temporary propaganda malee wanni biraa hin jirtu jechuudha. Odoo an silaa nama isaanii tahe addi bilisummaa Oromoo ideology duratti dhiiftee har'aan tana karaa kamiin biitii guddatti ummanni nagayaan akkamiin wajji jiraachuu danda'an waliin dagaaganii waliin horanii akkamiin jiraatan odoo kana bal'isanii laalanii rakkoon biyya sanii ni xiqqaatti. Laalchaatu dhiphoo bara nuti deebinee akkuma duratti isin bulcha ka jennu kun nama seenaa waan hin beeku jecha waa meeqaatu akkasitti after the first world war second world war waa meeqa tiraay godhanii warri faca'ee cuftunuu ni deebina jaanii tirfiin kasaaraa malee waa takka illee hin qabdu. Ummanni tokko yeroo wajji deemu barbaachisa. Bal'isanii karaa kamiin ummanni tokko biyya keessatti nagaa wajji jiraachuu danda'a. Yoo heegaree Itoophiyaa laalan karaan tokko gaariin akka laalcha kiyyatti dhaabni jiru cuftunuu karaa danda'uun wajji cooperate godhee biyya haaree ijaaranii kennamuu nagayaan mataa ol qabatee biyyatti jedhee boonee itti jiraatu dhaabuun ni danda'amti. Dhaaba yaada kana bal'isanii fudhachuu danda'anii sila isaanillee gaarii biyyallee gaarii uummatillee gaarii jechuu barbaadeeti dhiifama. Baay'ee gaariidha. Adde kulani gara keettan dhufaa walgahii sabaranaa kana laalchifnee waa jennaa. Otoo dubbannu dhaggeeffattoota keenya walgahiin OSA'n baranaa kun baatii itti aanu kana 26 kaasee hanga 28 Finfinneetti gaggeeffama jenneerra. Mee adde kulani maal fakkaata jala bultiin walgahii sabaranaa kun the eve of the conference preparations egaan settingi hanga yoonaa OSA'n beekurraa adda kan ta'e keessa gaggeeffamuudhaaf adeema. Ummatichi hin jira sinsinniitu jira. Simannaan isaa maal fakkaata laata? Qophiin godhamaa jiru maal fakkaata? Tarii immoo haala settingi haaraa kana keessatti due to better proximities, conveniences, Afrikaatti butachuurraa kan ka'e biyyatti gaggeeffamuusaarraa kan ka'e wanni walgahii OSA sabaranaa irratti dhiyaachuudhaaf
qophaa'onni adda ta'e jira laata kan hanga yoonaa beeknurraa adda kan ta'e. OSA barana isa dura irra baay'ee adda. This year is a very special year for OSA. For decades, Oromo scholars have been separated by the Atlantic Ocean. And so this year is the first year that OSA will bring together Oromo scholars from around the world and within Oromia, and friends and scholars of the Oromo and scholars from other marginalized groups as well, such as the Sidama and the Konso and etc. And it will be really not only an opportunity to reunite scholars, but to build new connections. And most importantly, the conference program will be dominated by local scholars. Itti dabale conferensi barana imamata yookiin policy rakkoo Oromiyaa fi Itoophiyaa hiikuu irratti xiyyeeffata. Warri conferensi irratti hirmatan policy irratti haasa'u. And karaa bulchina yookiin governance, dinagdee, environment rakkoo jiran akkatti hiikanii irratti haasa'ama. Achi booda after the conference, we will then share all of the presenters' policy papers with interested institutions. So this is a very unique objective or mission, because we not only want to discuss the issues, but we want to collect the ideas of marginalized scholars to present in this interesting sort of transition period within the country. I think that there is a sort of intellectual vacuum, a lack of intellectual support that's being accepted by the status quo. So we are now going to be presenting the alternative perspectives of scholars, and not through just panels, but through actual papers. Also, I want to note that beektota dhibba oltu waraqaa isaanii dhiyeessuu xalayaa koppee natti ergan. So this is really one ajaiba. Like, I was so shocked to have so many papers, over 100 remarkable paper submissions for the annual conference. I think this is the highest record of submissions that OSA has ever received. And it shows how eager and active the local scholars are in wanting to address the current questions of this time. And beektoti baay'een waa'ee mootummaa, waa'ee dinagdee, waa'ee beekumsa uummata, indigenous knowledge, and waa'ee environment irratti dubbatu. And so now I'm in the process of looking through all of those different submissions, and it's a challenge to create a program, because there's so many quality submissions. And it's clear that this is the first time OSA is going to Finfinne, but this will not hopefully be the last, because there is a lot of work to be done. Wan bira, because this is the first year we're planning in Oromia, there is, of course, logistical and bureaucratic challenges that we have faced. And we are very grateful and excited to share that our venue will be Rift Valley University. Rift Valley University, galatti guddan hatau. Oromoon dhaabota akka university kana qabachuun nama jajjabeessa, and warra university kanaaf galata guddaa galchina. And I really appreciate
the people within Rift Valley University, the owner, the managers, and everyone who are going to be welcoming us. Dr. Benya, waan adde kulanin jettes paraphrases nu godhi yoo barbaachisaa ta'e ati sigaaga akka itti aanaa pirezidaantiitti qophii godhamaa jiru kana faana bu'aa jirta jedhan amanaa karaa warra keessummeessuutiinis karaa warra hirmaatuutiinis kana walitti qabee akka hundi keenya quba qabnu waggaa tokkoon keessa jiru kana uummanni Oromoo waan hin eegne tokko argaa jira. Jijjiirama amma jedhamu kana gaada durummaadhaan wareegaman maan Oromootiin kan dhufeedha. Uummanni kunis kanarraa bu'aa guddaa argadha eegaa ture. Garuu sun hafeetiyyuu irra caalaayyuu haala diina itti heddummeessan fa'itu mul'achaa jira. Kana keessaayyuu immoo warra qabsoo uummata Oromoo akka farra biyyattiitti ilaalan kan hanga amma sagaleen isaanillee nagaamne eessa jirta isaanillee kan hin beekamne fa'iyyuu bakka suuqa keessaa yaa'anii sagalee sooratanii humna sooratanii baay'ee keessaa karaa propagaandaa hojii bal'aatti gattaanii jiru. Haala akkasii kana keessatti ilaalchi nagadi fi duraan osaarra ture sun dabalame maal fakkaata laata qophiin jiru kun walumaa galatti gara walga'iitti wanti adeemuudhaaf wanti ta'aa jiru kun. Galatoomii obbo Tasfaayee gara boodaatti deebiseetan bakka tokko waan tokko kaasuu barbaade waa'ee namoonni adda bilisummaa Oromoo fi OSA walitti fidan isa jiru irraa kan ka'eef. Beektee warri abbootiin OSA jennee waan nu jedha beektee founding fathers faranjiitiin. Founding fathers mothers waan jennee waamnu. Yogguu seera isaa baasan beektee I think baay'een isaa yuunivarsiitii profeesoroota waan ta'aniif aadaa yuunivarsiitonni Noorz Ameerikaa yookiin immoo Awurooppaa qaban sana akka isaan calaqqisan gooyisani. Isaan maan jedha seete academic freedom, social responsibility kan jedhu jira. Academic freedom jechuun miseensi OSA tokko gaaffii barbaade kaasuu danda'a. Inni tokko Itoophiyaan ijaarachuu danda'a. Inni tokko immoo Itoophiyaan nu miiteetti jechuus hin danda'a. An barbaade kaasuu danda'a. Bilisummaa qaba nam tokko jechuuf. Achi keessatti kan ta'amaa jiru garuu social responsibility itti gaafatama qabna hawaasa keenyaaf, uummata keenyaaf. Han uummata keenya jajjabeessu irratti haa qoratamu caalaanan jedhutu jira malee miseensa adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuun dubbii xiqqeessuudhaaf, dubbii jallisuudhaaf malee institutionii kun lamaan qofa isaanii akka isaan turan jechuu kaasuu barbaadetaniin. Achiiti an ammatti waggaa deebinu beektee beekumsadha yeroo hundumaa han addunyaa kana jijjiiruu danda'u. Warri balaaleffannaa waldaa qorannoo Oromoo irrattis warri bobba'an keessumaayyuu warri halagaan olaantummaa isaanii tikfachuu barbaadan beekumsaaf humna walqabataa ta'uusaa warra argan fakkaatu. Humna Oromoo olaantummaa Oromoo irratti olaantummaa qabaachuudhaaf humni Oromoo humna ta'e kan baane gochuudhaaf Oromoo walitti dhufee yaada wal jijjiiree beekumsa isaa gabbifatee akka gara fuuldaatti deemu wanta barbaannee fi holola adda addaa gaggeessuu malu. Kun inni hundi dhisiisu. Akkuma kun deemamaa jiru uummanni Oromoos han humna ta'ee naannoo sanatti ba'uu kan danda'u. Han jireenya isaa har'as ta'e borus han wayyeeffachuu danda'u beekumsa irratti yoo hundaa'edha. Jettee miti beekumsa irratti han hundaa'e hawaasni tokko humna ta'eeti ba'a. Addunyaa kana keessatti Jaappaan humna qabeetti kan taasise beekumsa irratti wanta hundaa'aniidhaafi. Lafa guddaan qabanii, risoorsii guddaan qabanii, beekumsa hundarratti waan ta'aniidhaafi humna guddaa ta'an. Uummanni keenyas uummata hedduu qabna. Uummata heddummaan qofaan gahaa miti. Uummata beekumsa isaa jajjabeeffatu, barataasaa, barsiisasaa yoggaa qindeeffate humna ta'ee ba'uu danda'a. Akkuma adda kuunaniin kaafte amma qabxiilee 5
narratti kaasaa jirra waraqaan amma dhibbaa oltu waan ta'e keessaa. Tokko mootummaan naannoo sanaa maal fakkaachuu isheetti jirame? Inni darbe suni kana fakkaate har'oo gara fuulduraatti maal fakkaachuu nutti jira? Lammaffaa dinagdeen biyya sanaa dargaggoota kana qeerroof qarree aangessuudhaaf maal gochuu nutti jira? Sadaffaa jijjiiramni qilleensaa yeroo ammaa kana wanta babal'ataa jiruudhaa fi jireenyi keenya har'aa kun miidhaa isa boruu irratti kan finne gochuudhaaf maal gochuu dandeenya? Jijjiirama qilleensa kanas immoo iyyuu akka inni hin babal'anne gochuudhaaf maal gochuu dandeenya? Akkamittis immoo iyyuu uummata keenya balaa dhufe kana keessatti akkamittiin dafee keessaatii dandamatu gochuu dandeenya jedhu irratti haasa'ama. Arfaffaan beektee instituushinii biyya sanaa inni tokko isa tokko nammatu ture. Fakkeenyaaf biyya sana keessatti yeroo baay'ee Itoophiyaan instituushinii ga'anii hanuma gosoota tokko han lama walitti qabate malee warra kaan walitti qabataa waan turre. Amma garuu instituushinii biyya sana keessatti dhalataa jiran yookiin turani akkamittiin uummata hundumaa ofitti hammachuu danda'a han jedhu keessatti haasa'ama. Shanaffaa beekumsi abbaa qaba beektee beekumsi faranjii fakkaata. Beekumsi Oromoo fakkaata. Uummata biyya naannoo sana hundumtuu hansaansaa fakkaata. Kanaafuu iyyuu beekumsa naannoo sana keessatti han dhalatee guddate ogummaa sana akkamittiin jajjabeessuu dandeenyaa kan jedhu waan shanaffaa keessatti jira. Egaa yaadni isaa iyyuu uummanni hundumtuu eenyuudhaan qoodnee achitti akkaafuu miti amma yaadni kana keessatti. Oromoo qofaa miti. Namoonni biraas, gosni biraas, uummanni biraas dhufuu danda'u. Yaadni isaa yoggaa walitti dhufne yaada waggaa walii jijjiirre sanarratti biyya sana naannoo sana jijjiiruun ni danda'ama. Maal jedha faranjiin? Knowledge is socially constructed. Hawaasni tokko beekumsa isaa ijaarrataa hin guddifataa. Yoggaa uummanni walitti dhufe immoo iyyuu yaada wal jijjiiruu sana keessa beekumsatu ijaaramaa kan jedhu irraa kan ka'eef. Kanaafuu fala abdii naannoo sanaadhaaf hin ta'a jennee abdannaa bosas fa'e. Gaarii hangafa kootiin gaaffii hin qabu. Mee akka jaarsaatti akka miseensa hangafa gameessaatti muuxannoo walgahii OSA hanga yoona waggaa 32 darban gaggeeffamatu irraa ka'uudhaan keessaa warra barana OSA keessummeessuu qophaa'e kana Rift Valley University qofatu hin taane uummatichaaf waan himtan qabdu Profeesar Mahammed akka dhaamsaatti. Obbo Tasfaayetun hedduu gaarii takka namni konfiraansii san irratti qooda fudhanna jedhan gizeen dhufanii numaddii dhaabbatanii karaa dandahaniin akka nu gargaaran dhufuun dirqama isaaniiti. Keessaa warri waa qopheessu dhufanii waan itti laffa'an san ummata wajji sheer godhuun waan isaan barbaachisu jechuu. OSAan asirraa eeguu galu simannaa tarreef jette san nuti akka ummanni biraa aktivistoonni, politishaan, joornaalistoonni airportitti namni dhufee salfii bahee fuudhu. OSAan academic institution waan tahee jecha waan akkasiisan hin godhu OSAan sanii miti. Simannaan guddoon nuti barbaannu ummanni dhufanii, kabajaan dhufanii, gizeen dhufanii Programni sun guyyaa sadii hojjarra oolee faayidaa keessaa harkatanii ummanni keenyalleen akka faayidaa harkatu hegerelleef akka guddachuu danda'u godhu guddaan tokko really basically rakkolleen yoo dhalatte namni garaa bal'inaan mataa bal'inaan karaa kamiin rakkoon jirtu sun xiqqaati yoo tirkini jiraachuu baate karaa kamiin overcome godhuu danda'an jechuudha. Gizee takka beektaa namni karaa fedhuun waa meeqa uumuu danda'a. San cufaahu shakkiin hin jirtu keessa dabarraa yoo ummanni keenya ka biyya jiru numaddii dhaabbate keessaahu warri xalaayaa qopheessine ja'an warri akaadaamik keessa jiru
warri barsiisu yuunivarsiitii kolleejjatti warri barsiisu dhufanii yoo qoodarraa fudhatan isaaniifis gaarii nuufis gaarii kana maaliif hin jaaseeta laal OSA'n qabeenya ummata keenyaati. Qabeenya ummata keenyaa ka daasporaa jiru amma qabeenya saniitu biyya gala. Ummanni keenya qabeenya keenya jee fudhatee karaa kamiin biyya keessa bal'atee qorannoon ummata keenya irratti ummata keenya qofa kan hin ta'in ollaa keenyaa wajji har'a booda nuhi waan Sumaalee baruu, waan Sidaamaa baruu, waan Amaaraa, waan Tigree baruu bal'annee tabiraatis barree maaliif ummata seenaa walii hidhe ji'oogiraafii walii hidhe ummanni keenya hegerees eeriyaa san biyya san waan jiraatu jecha namni yogguu wal bare walin maluu danda'a daranuu barnoonni biriijii beeytaa siidaa nama walitti fidu yoommoo wallaalcha qofa taate wallaalchi nama addaan facaasa jibbansa uuma propagandaan jibbansa uuma jibbansi karaa hedduutti kaanser kagartee qalbiin namaa akka walitti hin dhufne namni akka wal understanding goone ka godhu qorannoon jibbansaa miti qorannoon dhugarratti dhaabbattee yoo danda'amte jaalala nama jidduutti uumuu dalagaan teenya jaalala kan hin ta'in dhuga waan dhugarra karaa kamiin uummanni wal understand godhee wajji guddatee wajji nagayaan biyya isaa keessa jiraata. Tanaa jecha uummatarraa kan eenyugaa yeroodhaan dhufanii warra alaa dhufe kanaa waa fidaa kan hin ta'in isaani har'aan tana kana keessatti qooda guddaa ka qabu irra guddaa xalaayaa ka dhiyeessu isaanii akka laalcha kiyyatti keessallee hin beeku fuulannillee hin gaafanne namni alaa dhaqu ka xalaayaa dhiyeessu 10% illee ni taanatti fakkaata. Ammaas haqaahu hanqa ammatti ilaal OSA'n biyyarraa bar namni qooda fudhata 1992 raa eegallee 93 94 biyyarraa OSA'n kafaleeti namaa invite godha tikeetarraa kafalee hoteelarraa kafalee nama hedduun danda'u amatatti yeroo takka takka nama tokko yoo nama lama yogguu takka qofa nama afur kan akkanni dhufe haalaa dhufu kun minority tabiyyaati OSA'n qabeenya ummata keenyaa biyya keessatti yogguu ta'u warri iskoolarri biyyaa qabeenya keenya ja'anii karaa dandahanii maddii dhaabbachuu barbaada jechuudha. Yoo successful tahe simannaa ajaa'ibaati OSA'aaf. Wahallee isaanirra raraati jechuu barbaadeeti. Waaqnummaan nu haa gargaaru, rabbummaan nu haa gargaaru. Gaarii. Haadha kuulani waanuma Professor Muhammad wal fakkaatu dhaamsa gabaabduu keessaa immoo I want you to focus on or aim at the Qubee generation, the most powerful sector of the society, the revolutionaries. Isaaniif not just to participate, itti dhiyaatanii to take over OSA. Dhaamsa dabarsuu qabda. Garu, I want to say one point before I answer that question. And it will also help to answer your question. Mata dure conference kuni, I don't know if we said it, but it is a new frontier ushering in lasting change in Oromia, Ethiopia, and the Horn of Africa. And one thing I really want to stress is that it's not really because of the time we have entered, because of the sacrifices of Qeerroo and Qarree. We've entered a very historical moment in the country. And this is not just a conference where people come and just discuss. This moment really is about answering very critical questions about the future of that country. And it is on the backs of the sacrifices of Qeerroo and Qarree. That is one critical thing I want to really emphasize. And so now when I'm inviting, we are all inviting the Qubee generation, we're inviting the Qeerroo and Qarree to join in this conference. It is about making sure that the space is really to answer the critical questions that they sacrificed for us to be here to be able to do that. Aka Dr. Benya Jede, we have 5 plenaries, and he really went into great detail explaining them. But just to briefly say that
reimagining the state, which is one of the main plenaries, is about what is going to happen to the state's design of Ethiopia. It's a very critical question that is being hotly debated within the country. And it's not just a debate, it is a question about the future. And the debate is between, is it multinational federalism, or should we have a centralist or a centralism sort of structure? And that is critical for everyone to be included to debate and discuss that issue. And then creating a youth empowering economy. Again, it's about empowering youth, empowering Ero to take ownership of their country and the economy, and to have employment, and to have opportunities to take part in the future of the country. Dr. Benya, wani OSA ittiin beekamu keessaa tokko wanti namatti tolu, nama gammachiisu, akka quality tokkootis kan laalamu tokko waan guest speaker yani affeeran tokkodha. Sun immoo akka namummaa isaa qofatu taane haasaadhumti namni kun godhullee adda akkatti filatamu qabanatti fakkaata. Inni baranaa kun eenyurii maal irratti hundaa'etu filatame gabaabsituma nuu himi kana. Obbo Tasfaayee isa kuulanii fanniisa isheen haa dubbattu waa'ee sana irratti ani jechuu barbaadu tokkotu jira. Beektee waldaan qorannoo Oromoo yeroo hundumaa yaada haaraa, yaada uummata keenya ceesisu, uummata keenyaaf kan fala barbaadu barbaadaa ture, har'as barbaadaa jira. Ala taanee waldaan qorannoo Oromoo ala ta'ee yaada seenaa qorachaa ture. Amma yaanni kuni biyyatti galee qeerroof qarreen warri dhiiga isaanii lafee isaaniitiin jijjiirama kana fidanii har'a immoo yaada haaraatiin akkamitti uummata keenya ceesisuu dandeenya. Cunqursaan nurra gaheerraa kan ka'e balaa adda addaatu nurra ta'e uummanni keenya hiyyummaa keessa jira. Uummanni keenya ammallee qeerraa buqqa'ee bakka bultii dhabee yarkataa jira. Jijjiiramni qilleensaa haroo gurguddoo akka haroo Harammayyaa fa'aa goggogsee jira. Kana akkamittiin gara fuulduraatti gara balaa jiru kana akkamittiin gara booddaatti deebisuu dandeenya? Haroo goggoge sana akkamitti deeffachuu dandeenya moo hin dandeenyu? Uummata keenya rakkataa jiru kanaadhaaf maal goonee fala barbaaddanna jedhee qeerroon irraa qarreen irraa kuni akka isaan bakka waldaan qorannoo Oromoo gahee ammarraatti gahee kana asii kaasanii gara fuulduraatti deemuudhaaf qophaa'uun isaanitti jira. Yaanni bakka adda addaarraa yoggaa walitti dhufu fala sii kenna beektee yaanni nama xiqqoorraa nama 100 kan ture suni amma immoo 1,000 miliyoonii sana waggaa seenu yaada guddaatu dhufuuf ka'a. Qeerroon keenya qarreen keenya kanarratti of hundeessanii gara fuulduraatti kamitti deemnaa sanarratti xiyyeeffachuun isaanitti jira. Dabalees keessumaatii warri yuunivarsiitii keessa baratanis barsiisanis warri alarraa dhufan warri alarraa biyyatti galuuf ka'anii warri OSA jechuukooti waldaa qorannoo Oromoo muuxannoo waan ta'e qabu isaan. Muuxannoo isaan alawarraa qaban kana warri biyyaa sun immoo muuxannoo sana akka isaan itti walitti dhufanii akka isaan jajjabeeffatan gochuudhaaf fiildii qoratan keessatti fiildii keessatti baratan keessatti walqunnamaa namoota naannoo kanarratti hojjetu eenyu fa'i walqunnamtii sana keessa wal ijaaruutu dhufa wal jajjabeessuutu dhufa wal jajjabeessuu sana keessa biyya keenya sanaadhaaf fala barbaadachuu sanaadhaaf qooda guddaa qaba. Kanaafuu hamma dandeessan hundumti keessan qophaa kanaaf yaada qabdanis fidattanii gara fuulduraattis warri baranaan dhiyeessanis warqaan dhiyeessanis gara fuulduraatti kamitti dhiyeessuu dandeessu. Kanarratti akka yaaddanii biyya keenyaaf kan fala ta'uu danda'u uumudha jettanii yoo murteeffattan biyya keenyaaf fala ta'uu dandeenya. Isin hunduu baay'ee galatoomaa. Bakka tokkotti sagaleen adda kulaniin jaraa baddeetti fakkaati. Yeroo hagas dhiibbaa waan fidatti fakkaatu. Yeroo keessanii baay'ee galatoomaa. Egaan
waliigalatti immoo walgahiin OSA'n baranaa kun inni mana abbaasaatti geggeeffamu adeemu akka inni the most successful akka ta'u abdii guddaan qaba. Warri deemtan karaa nagaa deemaa nagaa galaa milkaawaan isiniin jedhaa baay'ee galatooma. Galatoomatti Obbo Tasfaayee. Obbo Tasfaayee galatoome. Galatoome Obbo Tasfaayee. Nu jiraadhaa. Ayyaasturi. Amni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo ajjiraatu. Oromoon haa ijaaramu. Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu. Qabsoo keenya itti humna. Injifannu. Nadiga mada du'ee jedhee sin awwaalanne jirta jedhee sin barbaadanne. Nadiga mada uga nadi mbora yaafatu keenya qomoo sinu gaafatu iyya lamee sina gaafatu inni moofa'u wayyaa korneetti inni moofa'u ajjeessanii nurran deemina dhugaa wayyaa muti moofa'u. Jamali ilmaan Oromoo kan aarsa diidamne sani nuufi dammoo dhufee fudhannaa ka Jamali dhufee fudhannaa ka Jamali ilmaan Oromoo kan aarsa diidamne sani Beelchikii dheeraa teeba qallaan dirannu inni bullaafi malee inni turraafi malee lola sodaan nu duratti 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 alangee jitte walgit keerroo kammalafit 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 hubatte sossobika boolera bokkise garmaame keerroo biyyaa 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 bokkise garmaame abbaan biyyaa akkana akki duratti ilaalmoota ku yaawwaare amboo naman suuyoo waare mogor naman suuyoo waare sulee naman suuyoo waare turrii naman suuyoo waare guyyuu naman suuyoo waare jalduu naman suuyoo waare mogor naman suuyoo waare metta naman suuyoo waare metta naman suuyoo waare. Agarra yuulee chaalenja diina nyaatu argan fantaalee chaalenja diina nyaatu argan amboraanaalee chaalenja diina nyaatu argan anarrageelee chaalenja diina nyaatu. Nuufi dammoo dhumnee fudhannaa ka Jamali dhumnee fudhannaa ka Jamali ilmaan Oromoo kan aarsa diidamne sani. Nuufi dammoo dhumnee fudhannaa ka Jamali dhumnee fudhannaa ka Jamali ilmaan Oromoo kan aarsa diidamne sani. Beelchikii dheeraa teeba qallaan dirannu inni bullaafi malee inni turraafi malee lola sodaan nu duratti 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 alangee jitte walgit keerroo kammalafit keerroo kammalafit keerroo kammalafit keerroo kammalafit keerroo kammalafit keerroo kammalafit keerroo